akka amantiitti illee saree sheepro ka'eedu rasuulin zamana sanittis alayhi salaam jechuun saree qabaachuun bineensota manaa kanuma jira waa itti fayyadamu waa tiisu waan ni jira malee ka faayidaan ka kun mana arte waa baay'ee gootibbo Abu Hurairah maqaan kaamera daran Abu Hurairah maqaan jiru barataa nabi Muhammad tokko jira durre kan jira maqaan isaatu abbaa durre jedhaniin Abu Hurairah ya sanin nickname isa ya Oh, durre qabani. Durre qaban. Durre jaalata akka malee jiran. Guddaa nama hadiisa rasuula raasaa. Saree lulluu jedhamtu kan eenyu turte kan Haile Sillaaseeti? Hin beekan. Bumaasi jaallatu jecha kan itti deebisanii. Qocaa mallas jedhu eenyu qabaa ture. Duratti inni saree tana erga jedhanii ministeerota isaatti nama garaadhanis. Waa'ee jechuun warrummaan itti woomaaf itti fayyadamanii. Amma saree amma biyya faranjii tanatti saree namni amma karaarra deemu ni beekaa saree poolisaati jira tan mootummaa irraa madde. Saree poolisaati jira. Amma bakka Meeksikoo kana ganama boru yoonani yoo rabbi jee inshaallah gaafa nam Meeksikoo seenu gaafa nam Meeksikoo irraa Ameerikatti ci deebu boordara isaanii kana guutuu sareedhaa eega. Saree poolis jettee irra barreessanii jira. Karaate keenaayini wachuun warra saree laala. Airportitti Isa miti ashir kan akkasii ajaa'ibu isa miti. Warra jaamaa kana warra geggeessan argitami? Bal'eessu warra service dog, yeah, service You know, the service dogin suni. Wow, hospitaala fidii bar. Bituuf beektaa isaanii $28,000. It's more than that amma fa'a. Garuu laali gaafa deemtu ibsaa eeddee akka namaati. Ifaa eeddee. Elevator illee hin dogoggoran beektamii fooqii irratti dogoggoranii hin buusan bar. They never. They are very smart. Ispo competition qabdii bara bokkaa namni makiinaa kana keessa wanni seerri hin hayyamne yoo jiraate dabruu sittiin dhiistu waan ajaa'ibaa sittoo. Ta boordara eegsisan makiinaa kana keessa wanni seerri isaanii hin hayyamne wanni akka diraagaa wanni akka ana diraayivara malee namni biraa yoo makiinaa kana keessa jiraate ni beeyti. Aboo shiroo iyyuu baastee bar shaantaa koo keessaa oolu darbe. Addunyaa kanarraa namni suufuudhaan tokkoffaan. Airportiitti shiroo dhattee baastee beektaa shiroon biyya biyya. Nama na cinaa qabdii bar dhuftee dal jeen taa'ameen ka boorsaa isaa kan akkana fannifatee ta'u. Fi achi teessee rakkana gooti. Poolis jetti barsanuu poolis jetti irra barreessanii. Anofii koo Ritaayimentii taatee bar birri harkatti bar. ofii kiyyaa foolii shiroon beeku. Ani bar abumaa sareen biyyattis ni beekamu bineensa waraabessa jala jeeti. Bartuni poolis jetti barra huccuu poolisii teenya nama nyaachuu duutuu iyyuu malee faayidaan qabdu guyyaa guutuu ollaa rabbashteetuma sareedhaasan. Ajaa'ib wallahi subhanallah yaa amri. Amma fakkeenyaaf nama poolisii jalaa dheessee bosona seenee dhokate barbaadanii dhabanii geessiin as baasu. Abdeet teessee Boordara Meeksikoo kanaaf koodii qabu. Saree taate malee ilmi namaa eeguu hin danda'u. Poolisni gurguddaan beekama biyya kanatti waan keenaan Kasi dibu abumaas maaltu ta'e beektaas safaran jiraadhu keessaati abiddi mana gubatee jaartii takka kophaa jiraatti jaartii faranjii sariisii waliin jiraatti. Isiin beektaa istoovii kana irratti bargarii dhiisteetuma TV ilaaltu achumaan sokkite. Istoovatu naamsin. Tole. Istoovii kuni abiddi qabatee mana sii wanni ukkaamse beektaa wanniin. Sareen kun kasi dhibudhattee jaartii kana soofaarraa gotottee. Akkana qabdee arkee jira. Baastee bar yoo wanni marattuu reediyoo irrattuu dabarsaa turan beektaa utuu haasa'uu dandeesse nutti himti jedhanii. They do amazing job that you don't believe. Wasaan godhan kasi dhibu. Wow. Tokkotu waan sare adurree wayii takka adurree wayii akkaan hin fadhu inni alarjii waatti qaba akka godhu qabu namni fuudhee girlfriend isaa maal isi jala dhokoo isee ajjeesuudhaafis ajjeesuu sodaatee jibbe fuudhee bakka biraa geessee darbee jiran numa deebiti jedhan numa dhufti guyyuu. Aboo isa deemtee dhufte guyyuu location isaa jira numa deemti waan haati manaa isaa tuni waan girlfriendiin tunis. Arte adurree tan baddee numa barbaaddiin agarree annaawus gootee waraqaa maxxansi numa deebiti. Osuma fageessee ammas konkolaataa fudhatee GPS fagaatee darbee dhufe. Aggochees deebu ofiifuu karaa wallaalee GPS inni nu. Arte maali? Arte saree asiin dura barsaree sanaatu asiin dura darbee akkanatti adurree sanii fi waan kana godhuu ture. Adurreen numa deebiti jedheen hani am sorry jedheen adurreen bakkisa jedheetiin ofiifuu badee dhufe. Arte ati waa hunda hin beekan halkan kana bakka feete numa deema mana isaa numa galan akka kanniisaa fi isaanii kun numa galle bineensonni kun ajaa'iba.
deeme. Akkas barre namatti iyyuu irra raanfata mana isaa bara machaa innaan deebi'een galu nuti gandummaa qabna waa hedduu vaayirasii kanaan nu guute isaa wooma takka yaadaniin si'a. Waan irraanfatu dhugaa gartee balbala isaanii ulaatan akka itti bantu akka waa hunda isii waan dhufe konkolaataa adurreen teenya tun amma ijoolleen teenya alaa jechuun yoo dhuf nam as teessee waan ani takka gurra kanatti dhageenye dhageessi itti qixeetee maskootarra dhayxee ceetee dhayxee bakka laaltuu ni jira. Hin beekte eenyu dhufe gartee seensarii wayii akka hin beeku anaa dhufe ni beekti balbala duubaati moo duraati kana kan nama dhufe hunda hin beekti. Ajaa'ibee hin barre. They're amazing, baay'ee amazing right? Amma faagizeen akkana taa'ee qoraanas qara wajjin hojii akkana itti ijjatan guddaan hojii jettii bar dhaggeeffate maqaa hunda barsi waanuma jennu hunda barattee waan san fidhe kootu kana ta'e bishaan aguun jedhee bishaanis kan aguun jedheenis ni beekti already na jala kaatee dhufte. Ni beekame? Hin beekan. You need a food. Tuni midhaan achi waan ni jaanii waan let's go ala gabbaan aguun jeenis. Kaatee dhufte numa dhufte lullu kootu ala we gonna go outside aguun ceetee ulaara dheetiif maaf. I don't know. Ana jaa kun ammoo galuu fi didde kaasirraa kun nu rakke duuba. Wallahi nu rakke. Never forget Palestinian dhuguma argatte bari video bainaan jennaan waaqayyo isaa kana videoon bain ittiin jedhee waan jechaa jira bar. Amazing people. Nu qashaadaa qabachuuf ol na baasaa jiru kunoo. Oh, fidin qabsiisna. Leensinas shaadaa qabachuu fi meen ol na baasaa. Yoo kijiba taate sin dhiisu beeke obbo. Mana kana hunda si kaaseeti. Nabaasi wal galchis taas. Maal baasa amma haa ta'an dhiisa qashaadaa waan hin qabsaniif obbo. Islaama bar. Islaama. Seenuma bari jaalala bumaas takkas godha bara achi ol dhufeetti daqiiqaa tokko yoo taase galee bakka asirraa galeera. Qottuuti ammaazoo jinaasa jenga jechuun mirga kanneen irraa galgalaa warri ol baatanii dubbachuudhaaf barbaadanii har'a waa'ee wangeelaa dubbataa hin jirru waa'ee amantii irraa dubbatu hin jirru ol baatanii haasawa bareedaa haasawuu dandeessan kotta. Namummaa. Ani shaadaa gaafa qabadha asii biraan qabadha bar nama biraa biraan deemu. Aboo tanuma sirra murteessa ati keessaan qabatte boodu sin jedhan sin amananii taa'i dhiisi. Dhugaa uummanni bara kanaa uummata seensatiifi uummata waa miiraan deemu kaawwamu waan ni jedhu. Yoo takkas jedha abumaas. Namuma asirra jiru kan akkas jedha bar. Oo abaluun keessaan qabate. Amma waan na dhibee takkan argine namni tokko amma islaamarraa gamana dhufaa miti. Warri kiristaanni biraa dhufe sanii kun ni arrabsan inni islaamaa kana gaafa si achi deebi'e warra kana arrabsan mas. Si galtee akkasii bar. Kuni dura barsiisaa feete waraqaa feete haa qabaatu waldaa fedhe haa tajaajilu waldaa feete haa ijaaru kuni kijibduu eenyu jedhan irra duran gaafa kunis asii dogoggora tokko dogoggoree gamas achi deebi'u duraanuu akkana birrii nyaachuu dhufe islaamarraa akkana kana amma kan akka maraachan kiwtaa inni jidduu kanatti amantii malee kanuma irracha deemu agarta olii dhiisee amantii isaatis. Gara gartee Oromoo amantii isa duraa san deebina jedha. Laga irreechaatti deebina amantii isa duraa. Weetti deemanii maal jettanii horaa sadii agarta olii waldaan isaa hin deemu waggatte jecha dhagaa. Kana kana waan. Anillee Yesuusuma wajjin na qabar. Maali fudhattee dhayxaame. Osoo warri amma kana yaa kun osoo Yesuus jiraate osoo Nabi Muhammad jiraate irreessa nu hojii dhaqani. Eenyu jette? Yesuusis Nabi Muhammadis osoo jiraatan hin dhaqani irreessa. What do you think? No, I don't think they will go, man. Nakani-san. Yeah. So karaatti nu deebisan. Eenyu foloo godhu jiraree baramma fadha keenya malee fadha gartee waan algalaati quraanaati miti yaa. Jarri nuti amantii Oromoon tun gurguddoo major religion Oromoon qabdu waaqeffataa kiristaan islaamaa mi? Akkasii bar. They already say kiristaanis ayyaana ni qabaa bar. Amantaa fi amantii yookaan ayyaanaas hin qabaa miti. Ayyaana hin qabaa bar. Islaamis ayyaana qaba. Yaa hin qabaa mi? Depende ka ya ortodoksii yoo taate hojii guutuu ayyaana bar. Dame eessa san hin jirtu waan hin jirre
Tadi magaaluma gubuu fakkaatti manni ijaaranii jiru cinqanii yaake oofanii masqal maal jedhanii asii deemuu didee jedhan mukni akkamitti hin deemu bakka goojjoo namaa diiganachi fudhatan dhufan waldaachi qorqorroo isaanii dhaabbatan. Oromiyaa malee immoo hin jaallatu bar. Hin dhufu garuma Oromiyaa kana deeman maas. Irraa dhoowwa wallahi. Irraa dhorka hin deemu gara kutuma Oromiyaa fudhata akka kana keessa deemaa bar. Oromiyaan dheedhii Oo kennan as jira abbaa qocaa akkuma qocaa dhokatanii nu keessa deemani. Oromiyaa malee immoo hin jaallatu beektaa maaf akka ta'e hin beeku. Illee isiisi kaa. Bilaasitti Faktu waan taateef bar. akkasi biyya lafaa kan hunda lallab akkasi haa fudhatanii maal Oromoon gama tokkoon sabuma waan amantaa fi amantii kana jalatti qaama fayyadamuu jira yoomiyyuu amantii hunda Sirri. walii gallee fayyadamee gamanaan jedhee bakka hunda keessatti Oromoo tana personality Maaltu ta'e maal this is the real story, okay? I'm gonna share with you Abu Mas. Gaafa 90 takka yeroo abaawoon galee beektaan bootti taabotitti bobba'aa jira. Afaan Oromoo haasamu dhageetu taabota baatee dhaabate keessi. Hayyee. Maal jennaan afaan Oromoo deemuu didee amma afaan Oromoo dhaabdanitti jennaan. Barreeffamee jira Robeera. Barreeffamee jira balbala gubbaatti. Gizee gadi ba'u baatee hoo ba'u hin argine barreeffama. Gaafa achi ol deebi'u barreeffamni kun afaan Oromoon barreeffamee jira. Hin deemu jedhee didee. Tokkotu uleerra buusnaan fuudhee fiigee namni. Laak. Inni hin deemu jenne ati taa'ota lama kaa'iitii deebiira. Deemuu diduu isaa akkamiin beekan hin deemu jee afaaniin dubbata. No, namtichaa deemu Namicha dida malee. Namicha dida bar. Taaboti maali barri? Taabonni bar wanta Xaawulaa mukkeen waan dibanii waan adda addaati bar kun. Malee namticha deemu kan jala maqabu kanaatu hin biyaa didee jedha bar. Ofi ati deemu jettuun hin deemu. Afaan Oromoo argee dhaabbate. Afaan Oromoo argee dhaabbate. Awwaan na dhibe. Taabota 40 fi wayi hundi si as Oromiyaa keessa hin jiru bar. 44 mii? Gaafa Eertiraan gargar citte tokko Eertiraan gara 43 deebi'e. Akkasi. Hin jiru bar tokko akkamiin nu nabbisine kenna. Hunduu jira bar Oromiyaa keessa. Hunduu jira. Wallah. 44 moo? 44 jechuun maqaadha bar maqaadha. Isa Eertiraatti galetan gootarree. Maqaadha beektamaa taabota maaramii Magaariyaa. Mikaa'ela jedhanii akkas. Maal beeka abboo. Waa inni nu godhe bar yaa Rabbi. Abboo mana waraanaati bar Arsenaal iddoo waan ni keessa godhatanii jarri kun. Iddoo takka amma pheenxee waldaa meexxee masjida seentee waan nuti qulqulluu kana gara waan achi dhok. Ortodoksii kana laal jechuun laal kana kutaa jiran dheeytu ganda san dhaquu hin dandeessu bar. Yaa jechuun wanni isaa keessa beektaa bakka sadii jira bari bakka taaboti sun taa'u eenyuun gashan beektaa nam takkitti gala. The high priest jedhan isa. Yes. Yaa namu galuu danda'u. Namni tokko seenuu hin danda'u namicha sana malee. Yaa suni ama boota sadii jira sadeen keessaa bakka qeessonnis dhaabbatantu jira bakka taabonni taa'u jira sadaffaa immoo bakka namni dhaabbatee as qaddasu jira. Inni sadaffaan suni namu seenuu hin danda'u isayyuu nama qulqulluu jedhamee yaadamuu fi the highest priest seenuu danda'u. Maal tokko dhaqee hateera barattamiin seenin. Fuudhe sanam sana akkam fuudhan dhibeeyaa. Eferra akkamitti hin dhorkin waan sana osoo kan nama fayyadu osoo waan ni gartee akkamitti waan sana hin himatin. Hin hatamee dhabanii barbaan hatamee bar. No, I swear to God, dhugaan siin jedha bar. I was there. Magaalaan keessa dhaladhe guddadhe achi keessatti. Halkan bar qawwee kana dhukaasan maal jennaan taabota tatame jedhan beektaa. Namicha qe'ate. Wallahi kana ajaa'ibaati waaqayyo olii kana maaf irraan dhiisne jarre. Wayyoo. Fudhate akkasuma irra jira. Mataatti baatee bahee ta'e dugdatti baatee ta'e. Ani hin beeku. Jabaasaati kun. Yoo hatan waan akkasii hattu maqaa baduurra waan hatan waan gurguddoo hatu.
Waan akkasii kana fuutee yoo badde malee hin taatu beektu. Maqaa qorataa barsan niwusii irra sila Ameerikaa taate addunyaa kanarratti niwusii alama irratti baata. Aboo gurbaan isaa walakkaa isaa gidduu beekame bar. Bareeda. Olte. Nu namni san maquma isaa barbaannaa nutu seenaaf TikTok irra finna. Kan osoo jiraate nama jiraarama. Silaasan famous haute addunyaa irra beekame. Niwusii ajaa'iba. Dhugaa. Irra deebitee fayyadamuu dandeenya. Kitaabota hatamu. Aboo maal maqaan irra ba'e malee muka bar. Yaa akkasii waa takka. Dhugaa. Sanuma irra abboomii kurnan barreessaniitu. Irratti yaanni kana akkas jedhan. Akka kunoo beektaa baachuu hin dandeenyetti qeesiin kun achirra ba'e suuta jedhee deema bar. Akkas. Robeera. Kanatti jawwa. Ati Robeera ganda sana akka Ortodoksuma keessa peentima keessatti guddatte moo ati waldaa kana jiddu? Naannoo kaasitti immoo Ortodoksii illee maatiin kiyya achirraa dhufan Ortodoksii keessa. Malee bilaashitti akkanatti noo. Yaa ni beeka waan Hintii wayii irraa beeka hin beeka hintii wayii hin beeka. Ossaa isaanii baay'ee hin beeku dhugaasitti himuuf. Yaa. Dirqamatti taabota achirra kataban abboomii kurnan achirraa maal gooti? Amma akka inni itti baatee deemu yoo argite waan namni meeqa baatee irra kaa'u fakkaata malee kophaa isaa waan fuudhee ofirra kaa'u fakkaata. No. Inni Robeera kabajaa fi malee ulfaatina irraa kan ka'e yoo ta'an kabajaa fi wanti suni jecha waaqayyooti irraa abbootii manoo ajaja kurnantu irra jira. Gaafa dhaqxee isa baattu sana kabajaani malee ulfaatina akkasii qaba jechuudha. Ajajni kunnan kitaaba irra jiraati. Maal mukarraa godha jechuun Museedhaaf karaa yeroo sanitti bara sanitti waraqaan hin jirtu achitti kan nameef kuni ofumaa katabee ofii waan maal irra kaa'e. Kitaaba irraa hin jira. Isma durii sana ka. Isa duriiti? Dabare akkasuma dhufee? Akkasuma dhufee odoo hin taane akka tolfamuu danda'ullee inni ajaja kitaabni bara. Footookoppii kaasan. Kanaaf amma fakkeenyaaf kabajni ati quraanaa qabdu olaanaadhaa miti akkuma sana jechuudha. No, namni deemuun san maaliif karaa dhaabbate deemuu jira duraanuu maaliif dadhaba? Suni shira, suni yaada namaa malee yaada taabotaa miti. Aboo kun bareetta jibba Oromummaa maaf qaba. Saba waan sun warra achi amantaatti hirkatee waan biraa dalaguuf deema. Amantaan kun beektaa to be honest, you know, akka amantaa kana Oromootti taphatee hin jiru. Dhugaa saba. Robeera maal jettee Robeera? Kan akka amantaa kana Oromootti taphatee hin jiru. Anak Ortodoksii moo? Gama dhugaa. Dhugaa rabbitaa tajaajila tokko Oromoo Robeera is the best wallahi ever wallahi. Amantaa odoo hin taane namoota amantaa saniin fayyadamanii uummata kana wanti jiru. Si'uma anaa fi Abumaaziin achitti adda baasa beektaa amantiin kun beektaa? Oromummaa keessa dagachiisee Amaarummaan kiristaana jedhee si fudhachiisa. Beektaa kiristaana jechuun Amaara jechuudha of si fudhachiisa. Of si gansiisa. Eenyummaa kee si gansiisa. Aadaa kee si gansiisa. Afaan kee si gansiisa. So are you telling me this is the religion? No, it's one jechuun kun system amantaa. The religion that the system come with it to dictate you. Akkas. Barsiisaa fadhetee beekumsa fadhe qabaatee Oromoon qooda bakka sanii gahee akkasii ulaagaa jara sana argachuu hin dandeessu barachi keessatti. Duuti waan isaaniillee akkasii. Ogaansiin jedha amma akka Oromoon itti jiru beektaa dammaqee bar afaan kiyyaan malee waaqeffadhu jechuu ka'e. Guys, warri as jalatti Robeeraadhaan waayee Robeeraa caccabaa maal jettan no Robeeraan akkuma waa hunda haasa'u jira malee waan akkanaa as jalatti hin barreessina. Hundi keenya asirra jira laal Islaamaa jira Ortodoksii jira. Akkuma maqaa tan obboleettiin tan masqala irraa kaayyate tuni amantiin ta'e Ortodoksii na fakkaata. Ortodoksii qe'ee qottoo tun taane inni waanuma jiru haasa'u jiru walumaa galatti jira nama dhuunfaa waan akkasii individual namni gartee dhuunfaadhaatti akkas nama godhe malee it's not gonna apply to everybody. No, may anatti dhiisa Robeera qo'itti deemta. Ortodoksii warra jala jiran actually rakkin akka amantaa san keessa jiru 2000 gaafa Ortodoksii Sinodosii bakka lamatti adda cabu ragaadha. Rakkin hin jiru jechuu hin dandeenye. Kuni
waan ifa jirudha. Amantaa isa warra dawoo godhatee uummata keenya baay'ee cunqursanii jiran kana kaaduu hin danda'u. Maaliif Phaaphaasiin haayestii kan ta'e Abbaa Saawuroos fa'aa gadi ba'anii gaafa dubbatan dhageenya jirra. Riyaalitii kana lafa kaa'uu qabna. Amantaa gochuu qabna warra achi keessa galee saba cunqursee jira. Maqaa amantaa kanaatiin kan jedhu ragaadha. Kanaafuu guutumaan guutuutti amantaan kun roongidha jechuu hin dandeenyu. Warri amantaa sanitti fayyadamanii saba kana garboomsanii akka ol hin jenne qorqabbiillee warri cabsanii jiru. Sirrii kamiti kenna walii galame ortodoksiidha waan ta'eef siistamni ijaarame suni amantaa duwwaa osoo hin taane siistama nuun akka sabaatti nu cabsuuf keessatti hojjetame jiraadha barkan isin jechaa jiru bar. Ila amma akka ati itti hubattu Robeera amanticha odoo hin taane warri amantaa san gaggeessan biyyarree bulchaa akka turan sirna keessatti ijaarrachuusaa amantaa saniin adda baastee ilaaluu qabda. Beeka sirrii isaa bar isan siin jedhee bar. Kanaaf amantaan immoo eenyummaa kee wajjin sinsimanne amantaa maaliiti? Hin jiru. Barga Robeera waan tokko asirra kan inni si yaadachiisuu barbaadu. I think in 2020 or 2023 some like an beeku yeroo sanii ni yaadadha. Gaafa paastariin warri afaan Oromootiin qaddasu nurraa maan taane gaafa nuti musliimoonni isin deeggarree jirra gaafa isin yaadatanii sirriitti isin deeggarre. Beeka. Eenyummaa keessanii wajjin amantii keessan gaggeeffadhaa jennee isin deeggarre. Maal yeroo hunda alaabuma Minilik uffatanii wanna jaan. Wallahi gaafa paastariin Oromoodha bakka isinii buu namni Oromoodha kan afaan Oromootiin dubbatu bakka isinii buu hedduu isinii gammadnee turre ni yaadatanii. Waldaalle. Akka ajaa'ibaa malee. Yeah. Suniko sirnuma Oromummaa cabsuudhaan ittiin hojjechaa turan mareeti. Tokkoffaa anaafati kooteenyi hojii waliin haasa'uu hin dandeenyu bardiinummaa isaan facaasan keessaa Ashiiriif Roobeeraan taane hojiin haasa'uu hin danda'an. Waliin nyaachuu hin danda'an. Siigalee bakka tokko nyaachuu hin danda'an. This tells you something yoo itti yaadde jechuudha. Waa hedduun cuqurfame. Kallattii adda addaatiin nuuf fayyadaman boo. Yoomiyyuu ati sirni addaa fincila gara amantii kana jalatti murni gartee tuutti gareen nama dhuftii bara yoomiyyuu gara islaamummaa kana keessa dhuftee akka goote biyya nagaree dimsa achi hiisamma alaabaas mallas uume alaabaas jedhee uummata tokko nagaree biyya baxabbaxee hidhaa fi rabshaan dura qabsoon ummata kan Oromoo irra dhumu duratti eegalte qabsoon mootummaa dura dhaabbatiin dimsaachi hiisammaa jedhanii malla dura dhaabbate waraanni dura itti rukkutame Itoophiyaa keessaa ummata islaamaa kana irratti bara. Finfinnee sana. Finfinnee majlis waan masjidul nu kana. Kamarkaatoo irraa beesa. Kamarkaatoo irraa kaase santura bar rabshaa hiriirri achirraa buqqee bar takkaa namni hiriira bee mootummaa been jiru achirraan kaatee ilaan qalamitti dhumee hidhamee waggaa meeqa jedhu akkasitti har'a asiin ilaan qagartee abiyyiin baatutti kun har'a dhufte akkasii nu fayyada taatee boo dammaqee namni eenyummaa isaatii fi of boodan deebi'u galanni isaa faata. Muaz, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bada Kamalo, Bada Abdullaki. Abo dabarsinu switch gonu team birati dabarsinu. I think that's better. Yeah, I'm very tired. La. Wallahi saayiddu teenye intolu tifod namoota ko jala deemu alun namni garte wal jijjiire tokko taphataa fura boqotee